kaafadhee harkan kennu jedhe akkaan harka kennu akkaan of gatu akka jireenyi kiyya kun diigamu akka ani biyya kana keessatti yeroo hundumaa narratti raawwatama garuu waan kiyya bichaa hin beeku wallahi billahi kiyya daangaa dabarfatee jira jechuudha bakka gaaf ani ciniinnadhee waan hunda danda'u garuu yommuu amma obsa dhabee bakka baay'eematti obsa dhabee wallahi obsa dhabee hamma kiyya namni obsi jedhee yaadallee hin beeku gaaf ani dhaabbadhaa jedhu wanta na jala dhufu bichaa hin beeku jechuudha. Ashama arga buune akkam jirtu naga keessan fayyaa keessan jecha bakka waan kiyya wallaalee jira jechuudha. Maaliif baay'ee ulfaatee jira. Biyya kana keessa taa'u gaaf ani dandamadhee harka namaatiin kennu harka namaan eeggadhu jedhee boomatu na jala dhufa wanti na jala dhufu duuta ulfaataadha obboleen kee bakka kallattii ani dhayni natti dhufa kallattii madura na barate ammallee deebi'ee natti dhufa jechuudha bakka baay'ee matti dhuguma rabbiin isiniin jedha amma obsa fixachuu akka an obsa fixadhu akka ani biyya kana keessa gaaf biyya kana keessa taa'a jedhee kutannoodhaan biyya ambaa kanatti hin deebi'u biyya ormaa kana hin deemu jedhee karoora baay'ee cimaa qabadhee gad dhaabadhu jiru akka ani biyya kana keessa hin ta'in akka ani biyya kana keessa hin ta'inne na godhaa jiran jechuudha. Ani nama waan kana narratti raawwatullee ani hin beeku rabbii tokkichatu beeka karaa ani hin dhayne natti dhufa yeroo hundumaa jechuudha. Bakka ani immoo amma obsa fixachaan jira obsa fixachaan jira maaliif harkan kennu jechaa ture wantoota asiin dura namuu damtame hin beektan jechuudha karaa hundumaan gaaf biyya ormaatti garuu mudannoo akkasii na mudame gaafa ammallee gaafa biyya keessa taa'ee xiqqoo ture jedhe manni narraa diigame haa diigamu isallee takkallee irra kaan gaafaan immoo biyya kana keessa taa'a biyya namaa hin deemu gaafan jedhutti wanna ani hin dhaynetu na mudata jechuudha. Kuni kan na mudatu karaa kallattii namaatiin namni ani waan jireenya kiyya jibbaniif bichaa hin beeku. Waan isallee naa galuu dide waan isallee hin beekne akkuma ani as keessa hin teenne akkuma ani bakka maa jiraattiidha akka maraadhee an uffata gatuuf wanta kana narratti raawwataa jiran jechuudha. Ammallee taanan harkan kennadhu maaliif ani waan irratti sarra otoo beekee otoo nama san beekee homaayyuu miti garuu beekuu hin dandeenye karaa ani dhayne natti dhufan jechuudha karaa ani hin eeggamne wanta ani yaadinitu na qunnama jechuudha. Isin maal jettan baqa harkan kennu jedha yeruma hundumaa jechuudha harkan kennu maaliif harkan kennu jedhe baay'ee ulfaataadha gaafa gabbaatee nama waa kadhattu baasiin jechuun mala gaafa obsiteen ta'in ta'a jettu akka ati teenne si godhan akka ati cinqamtu akka ati maraattu si godhan jechuudha. Dhugaa rabbi akka ati maraattu biyya kana keessatti namni akka ati maraattu si godha akka ati teettu si godhu akkufillee maraadhe uffata gatu na godhuuf deeman jechuudha. Maa jiraatti maa biyya kana keessa teettire ani waan illee hin beeku ani biyyuma kana galee takka namallee waa kadhadhe hin beeku takka jechuun harkan kennanne maaliif otoo beelellee otoo dhoobodhellee ani baqa manuma kiyya keessa jiraadha maaliif nama bira dhaqu
isaan immoo garuma ta'e tokkoon sammuu isii miinee akka isiin uffata baafattee baddu kan jedhan narratti xiyyeeffatan. Karaa ani beeyne qunname wanta ani dheenan jechuudha. Wanta ani dheenan natti dhufan dhugaa Rabbi. Fala dhabe akka godhuu dhabe. Kophaa kun koo asaasaa ture. Otuun eegin bakka karma ani dheenan jechuudha. Boo'ee halkan guutuu bu'aa bulee kophaa kan koo waan godhu wallaale. Wantan isinitti himu gaafa duraa mannaan jette takka. Mannaan jette isin himu gaafa beeshan kiyya wade bakka si jalaa bade natti kolfite. Dhugaa Rabbii rahima kiyya jechuudha isiin suni natti kolfite. Natti kolfiteetiniin bilbila cufatte jechuudha. Ani muuciniin nadhe